هيا ilmaan Oromoo kan biyya keessaa kan biyya alaa kan guutuu addunyaarra jirtan firoottan Oromoo warreen afaan Oromoo dubbattan hundi yeroo mara toltuu Oromoo feetan hundi arralee nageenya fiyya kaas keessaa burqeessan biraa goon isiniin ja'a arraan tana ergaan qaba ergaa fi waan xiqqoo takkaan dubbachuu barbaada duraallee as ba'ee dubbachuu feene garuu haalumaa tokkaan dubbadhu no godhe maali waan waa'ee tokkummaa dhaabotii siyaasaa guyyaa sabtii magaalaa Minnesota turee fi ammallee dabalatee waan obbo Fayyisaa keenya ilaalchiseetiin xiqqoo waan takka achirra waaja'uu barbaada. Sunis maali haala yeroo ammaa keessa jiru kanatti namoonni tokko yeroo dubbatan wanni kun laayivii ture wanni kun ta'uun irra turre akkamitti waan akkanaa godhanii ja'anii dubbatan. Ani immoo ilaalcha addaatiin qaba. Maali ilaalchi ani qabu? Fakkeenyaaf ammaan tana yeroo ammaa asitti guyyaa sabtii waan hamtu jechuun jeroota kana akkaataa isaan uummanni itti tiriit isaan godhe asiin immoo obbo Fayyisaa akka cidhatti guyyaatti aanu gizee qabalan maal nama agarsiisa waay maal kun akkana ta'uu danda'a kuni maal agarsiisa ani immoo akka uummanni kun guddina irra jiru deemisa fuuldura deemaa jiru agarsiisa maaliif jennaan ha hojjete ni tajaajilan ha hojjete ol qaban kadalaguu didee immoo ha iftuulummaa didee immoo akkana fuunuu lafaan dhaanaa kunu guddina tokko diinni nu arkee jira lama nu arga diinni jalaa fi gubbaa keessa keenya sirriitti beeka akka gaarii nu beeka diinni kanaaf ergaan isinii qabu isin warroottiin dhaabotii siyaasaa ifiin jettan baadiin guddaan isin dalaydan yeroo dhiigni ilmaan Oromoo gannaqamaa jiru kana keessatti yeroo hafuurii tokkummaa akkanatti hawaasa keessa babal'atee jiru kanatti isin dhaabotiin siyaasaa damee tokkorraa warri facaatan arraas dhuftanii bakka afuritti kaan alaabaa biraa qabatee kaan alaabaa biraa qabatee yeroo as baatan inumaa sun uummanni jajjabaa'u kanumaa akkasitti toltuudhaan isin gaggeessanii jaa'u. maal wanni ta'uu qabu mee amma fakkeenya takkan isinii kanna yeroon durii fi yeroon amma completely difference mee amma makiinaa takka fudhadha amma Toyota Camry takka Toyota 1991 maqaan isin jijjiiramu Toyotuma achuma ta'a garuu modeelli isin jijjiirama meeshaan ammayyaatti naqamaa deemti jijjiirama mootarri jijjiirama waan hunda haaromsamaa deema jechuudha akkasuma wanni nuti fayyadamnu kun hunda akkuma jijjiiramaa deema maaliif nuti kun jijjiiramuu dadhabne hay bar politikaan kunis siyaasaan kunis bar jijjiirama ammayyataa deemaa jira bar teknooloojii hojii deemaa jira bar mee arra laala amma fakkeenya nam tokko arra highway irra baatee makiinaa 1991 ka ofu Toyota Camry 1991 takaaseeta nyaatu saniin deema speed limit 30 kan ta'u godhaas dura deema amma manguddoon tokko fakkeenya ati amma duuba piip godha maaliif speed bartee amma 80 ofu jedhaati إذا لا تنام قد أبو داشي تو كنا ولا جت مو استري إسام بل إرجعت يجوا ما أعرف ده إذا تايم يرو جهني يجوا دوبا خنا في أما دوبا إيش يرو هم تو تنغيزة سو جدا أشبه أنا جري كتني يرو بك أفر تادني لفتني يا دا واللي قال لي جرا والدرون أبنو إمو إيجا موتو ما كنت جيجي بودا ها أمني وافر فيلتو تقول تو بانو غرو ولدرون دابنو يادان خوني بر مالي سيري لو قرو فيدني جرت هاي تقوتهم فينو إمو ولدرون دابنو إيجا أوروميان بلسومبي ها أمني وان فدفلتو كون جاتشو بر أنغو تاني فينا ديفنو جاتشو دابر إيش أوكي فدا غرو experience in them تاني سري ميتي أمتا مليون أفوتم سوسون دندو experience ريسن you guys are too slow ummanni khaysin gaafata jiru tokkota nuti yoo dhaaba tokko jala deebitan we are ready to support you guys karuma lamaan lolani nama takka khara nagiya takka khara qawwe lamaanu yoo murannoo keessa jiraatte wayitti ni baay'ilma nama mee isin amma dhaabu marraa ciccitan kana tokko jala deebi'aati shufeera jijjiira I guarantee you miliyoona 10 argattan guyyaa takkatti Oromoodha mee dargaggeessa tokko irra kaa'ate dhaabni hundi galmee deesan ciraati yoo dandeessan tokko jala deebisaame adda bilisummaa Oromoo jalatti alaabaa ni qabna namu
dhiyootan inuma maal jettan beekta alaabaan ta abaawwatii ta ummataati bitettan. Are you crazy? Alaabaan this resistance flag nama hundaatti dhiigee jira. Alaabaan ta Oromooti. Tun alaabaa Oromiyaati namuu tana shakkiin qabnu. Dhaaba nagaa jala warri deemtan hundinuu dhaaba tokko jala deebi'a Baqqalaa Garbaa jala deebi'a. That's it. Lubbuu isaa kan nee jira Oromoodhaaf namichi kun. Dhaaba isaa jala deebi'a. Karaa nagaatiin isa jala deebi'a. Warri qawweetan abaa'oo godhaati shufeera nurraa jijjiira. Numatti haganuma there is no drama. We don't need nothing. Gaafa sanni agartee yoo Oromoon akkana buqqaatee maallaqa isinitti roobsine. Nama meeshaa ammayyaatiin makiinaa 2016 irra nu kaaya. Da Bluetooth fi ta wireless fi hunda qabdu. Hin feenu 1991 ta kaaseeta nyaattu hin feenu nuti. That's what we tell you guys. Yoo kana gootan am guarantee ni gootan. Laala amma fakkeenya tokko isinii kanna. Arraan tana mee bakkoon feena haadhainu mootummaa biraa biraa haadhainu. Haya rakkoota isan isin dhageenye mee nama as kanna dhaawjaan. Afuritti kanni namu tokkotti kanni namu yoon fuudhee abaa'otti kanni ana hojaa kaawwaa'uun yoon kaawwaa'otti kanni kaan ana abaa'uun lakki abaa'oon tokkummaa kaanis maarree. Hin ta'ure waliigaluu qabna. Osoo hin diigamne amma waliigaluu qabna. Gabrummaa jala osoo jirru osoo takka ta'uu qabna. Yoo takka hin tahin bu'aan qabu. Yoo fedhan isin tahina qeeroon bari ittiin hime bari spiil limit 80 deemaa jirti bari isin quban qabdu bari isin asumaa ifcin kun jirtan malee namni isin quban qabu hin jiru. Oromoon laala bakka hundatti qeeroonis asiinis fayyisaanis karaa adda addaatiin laala nama waa dalagu bira jirti. Mee isin gifaaf godha dhiigootan laala dhuftulummaa tana mee achi kaayaa lafame mee waliigallee ja'a takka taa'as baame uummatatti. Takkallee taa'as baate aboo kunoo dargaggeessi oofa waan tana fuudhaati jaame akka isin Oromoon tu wanni hin goone gartan fuulduratti hin deemne. Hai asiin Somaaleen oonaaf tabada jettee asii arraba viidiyoo fi footoo mataan oowwisti. Amaarri maaliif isin Itoophiyaan taane alaabaa Itoophiyaa jala maan deemne jaa isin mataan oowwisti. Isin tokko hin taane tanii mataan oowwistan. Kam qabannee kam dhiibnu nuti immoo isin hunda we can handle it. Wayyaanee huuqee yeroon handle gootee jirti maalayyaa isin. Kanaafi arrarraa eegallee Oromoo waan takkatanii isin dhaamu ta'uma garee lamaa kubbaa taphatu jiru biyya keessa. Garee lamaan tokko Ihaadigi tokko Qeeroo. Qeeroo fi Ihaadigiitu wal qabee jira. Akkami Qeeroo tana deeggarraadha amma dubbiin. Laala amma gareen takka amma kubbaa addunyaa yeroo taphatan gareen A asiin taphatti gareen B asiin taphatti jarri kun lamaan goolii waliin naqee wal moof deema jechuudha. Istaadiyooma keessa taa'ee uummanni ilaala garee ifii harkatumaaf. Kaan immoo akkanumatti biliyoonni tokko ala taa'ee televizyiinaan laala. Biyya addunyaa tana guutuu taa'ee. Arraan tana nuti garee achi keessa akka Baqqalaa fa'aa akka Qeeroon fa'aa osoo achi keessa taphatu jirtuuti ijarraa qaabnee asii kagana even hin galmoonee barseen ufuu gana bar ala jirti bar biyya ala jirti. Benchiihu they are not even qualified for bench. Sila warra sila ala taa'ee nama huccuu jijjiiramuu deemu isaan sanii hin ga'an isaan ala jiran isaan kanarra wal boqoran lakki isaan goolii galchuu danda'a isaan maariyyoo ta'uu danda'a. Come on man. Namni deemee jira abbaa kiyya. Kanaafi nuti arraslee borullee ija teenya irraa fuudhuu qabnu. Dhaabanii qabdanii ni qabna. Ofee koo ni qabna Baqqalaa Garbaa nuuhii kaa ni qabna. Sani gaafii jedha. Nuuhii kaa ni qabna Baqqalaa Garbaa dhaaba keenya isa dura ta'an keenya Prime Minister keenya. Jennee iyyin amma White House deene. Nuuhii kaa Baqqalaa Garbaati dura ta'an keenya. Hiikaa warra siyaasaa hunda san booda nu dubbisa. Sani. Waraana wanni ni qabna Qeeroo qabna boo ni lolti yoo hidhachiifne isaan hidhachiifne yoo isin amma waan yeroo gaabduu keessa diddan Qeeruma sanuu gurmoonee karaa malatti dhooyna. That's it. Malli biraan jiru. Wannumaan asii achi inni ushururu wal goonu hafte. Agartan Minisootaa keessatti inumaa carraa qabdanii uummanni sun uummata nagaatu harkaan isinitti hin cahin. Maaliif badii teessanii what can I do for you? Badii teessan ta'uu wanni beektuun asiin isin akkas isin godhaa asiin akka cilatti fayyisaa akkasitti tajaajilaa oolan. Aangoon ta ummataati. Aangoon ta ummataati. Aangoon ta dhaabaatiin. Aangoon ta paartii tokkootii biti. Paawara ka qabu ummata. Anaa siin deem malee ati naan deemuu hin dandeessu. We lead you guys. You don't lead me. Ummataatu paawara qaba malee paartiin dhaaba siyaasaa takka illee paawara hin qabdu. Kanaafi irra deebi'ee ammallee chaansii qabdan
feetan soo giddi ifije imaare mi ayu jayodi dagaa godhin si darbaa janjan si gale kanaafi arralle borulle ittihada dubbin dubbi jabduudha yeroo nama kannitu miti mootummaa kun agartan Hayla Maariyaam Dassaalany unu Ameerikatti ka'ee jira jala geessee jira lubbuun isaa hodhamuuf deemti unkaan isa dhiisaati warra akka Liibiyaa fa warra Saadaam Hussein kana warra sila Gaaza qabu tujjaaroota sanu Ameerikaan gaafa nama adabachuu asuma kibriita hudduu qabsiifti dakkaa gooti isaanis jala geessee jirti nuti immoo dafnee haa ifjaaru yaa Oromoo dafnee haa ifjaaru amma dafnee ifjaarree waan takkarra dhaabbachuu qabna makiinaa 2016 oofuu qabna kuma lamaa kudha jaha تايرو جيم توفو قمنا شوفيريني سهارو توقف تانا نسنين جاء يو يا دخي خانة تولي قلتن يا دخي خانة وليد الدبرسة نسنين جاء لقنا قيرت جرادا